Zakiyyaa akkam naga jirtanii kheera alhamdulillahi. Aappii kunoo tana pilaastorii keessaa buufattanii barreeffama akka gaariitti irratti barreeffachuu ni dandeessan jechuudha. Isin yoo buufattanii jettan keessa ni seennaa. Erga keessa seenne booda isin imeelii irratti barreeffamtii jechuudha. Imeelii irratti akka barreeffamni sunillee hin banne godhachuu dandeessanii jechuudha. Tarree sadiin san dhawwattanii jechuudha. Oggaa jadida buufattan asolii tana imeelii asiin fudhattanii irratti galfatan jechuudha. Amma waan itti gashee jiruuf foon as dhahee jee of duuba naan deebi'a. Imeelii keessa darba jechuudha. Achi oggaan dhahee haala kanaan isinii dhufa jechuudha. As dhawwattanii imeelii filannoo keessanii isinii fida. Oggaa as dhawwattanii amma waan silatti gashee jiruuf isuma sannaa deebise. Sanuma fuudhee deebise jechuudha. Kunoo amma isaan fedhe irratti filadhee haala kanaan imeeliin dhufee asiin naa gala jechuudha. Ergan kataba barreeffadhee akkuma mul'atu kana qarqara irratti jechuudha. Akka imeelii irratti gariin ni beeksisaa tarree sadeen irra keessa saniin dhaammallee itti aansee tanaan dha imeelii irratti akka galuuf barreeffamni an barreesse guuretti gashaa jechuudha. Gwaneetiin dalaguu jiru jechuudha. Akkuma mul'atu ergan asitti dhahee isa imeelii irratti deebine irratti deebisa. Erga naaf galee dhufee imeelii irratti galfadhaa jechuudha. Shabakaa kootu da'iifa ta'e silaan irratti didaa ture amma haala kanaan galaa jechuudha. Akkanatti barbaaddatee gasha jechuudha. Akkuma gartan kana waan as ga'ee jiru takka takkaan imeelii kanarratti galfataa jechuudha. Gartaniimi barbaaddatee akkanumatti imeelii irratti gashaa. Aappii tana yoo numallee deebisee haqee hin badu jechuudha. Imeelii kana qabaannan deebifatuun hin danda'a. Barreeffamni imeelii kanarratti zabbatamee akkasumatti deebi'a jechuudha. PDF itti yoo jijjiirrachuu feetan barreeffama isaa amma barreessitan kana tuttuqaa sadiin olii tana dhawwattaniiti isa kanarratti dhawwattan jechuudha. PDF itti haala jijjiiraa jechuudha. Akka namaaf ergullee barbaadan asuma fuutanii ergitanii jechuudha. Barreeffama barreessitan sanii tuttuqaa sadiin san yoo dhawwattan sheerii goona jennaan asiin sheerii dhawwattanii isaan amma irratti dheena gashuuf jira. Ni gartan jee yaada barreeffama PDF'n akka xixiqqeessee fide akkanatti jijjiiruu ni dandeessanii jechuudha. Sheeriin kunooti akkanumatti nama erguu dandeessan jechuudha. PDF godhate ergaa namatti ergitaniisi. Barreeffama immoo kitaaba harakaata adda addaatiin godhatuudhaaf tuttuqaa sadii san dhawwattanii tarree kana yoo sirreeffachuu feetan sarree amma akkana jiru haala kanatti deebifatuu dandeessanii ammallee akkasuma tarree san dhawwattanii abiif fidatuu feetan barreeffama irratti barreeffattan kitaaba maqaa isaas itti barreessitanii kitaaba fe'atan jechuudha. Uuma fedhaa ta'u meemmani tokko itti godha haaluma kanaan dhufaa jechuudha. Isa keeggaan galee biyeetii adda addaatiin irratti barreeffachuudhaaf na gaafata. Yaani iddoo tana dhahee katana irratti dhahee PDF fa'aa galfatuu sagalee akkasuma waan barbaadan asitti galfatuu dandeessanii isii tana gwaan dhahee irratti barreeffachuun hin danda'a jechuudha. Uuma fedhee waa ta'u erga kanatti barreessee akkuma gartan kana tarree takka ta'e naaf fidaa'uun isarratti dabalee isumarratti dhahee dabaladhaa jechuudha. Barreeffama gwaan alaa seene golama irratti dha akkasitti waan ammoo abi dabaluu fedhee haaluma kanaan asuma dhadhee dabalaa jechuudha. Daduma barreeffama dabaluun jechuudha inni dabala. Anuma waan itti naa jenneef isa amma fide kana baasuun barbaada waan ta'eef haala kanatti itti fayyadamuu dandeessanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Asuma biraanuu immoo barreeffamaan amma haqe kana deebisee argachuudhaaf yoo numallee galata haqe jechuudha. Isiin kunoo tunii fi isiin tuni jawwaala wajjin dhufaate jechuu isiin awwalan goma aappicha buuftan jechuudha. Isaan kun lameen warra jawwaala waliin jiraatati jechuudha. Isaan amma haqe kana argachuudhaaf kunoo gartanii amma ni jumatee san duratti kana sajjaleemi ana achi haqe malee on dhufee si balleessi malee asuma taa'u jira jechuun nama kuma gartan kana hoo dingatallee haqee asumatti na eegaa jechuudha. Sanii wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Itti fayyadamu adaduma barreessitaniin akkuma gartan lama kunoo tunii fi isiin tuni imeelii irratti wanni hin galiin wanni hafini jira jechuudha. Isaan kun akka galan warra hin jiraniin hima. Isaan galiin as dhawwattanii asiin galfatuu dandeessanii isin hin jaa dhiyeerate. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.